keessattuu waan waraana Itoophiyaa keessattuu gaggeeffamaa jiruun walitti qabatee isin biraan gayuu deemna. Abiy Ahmed muummichi ministeera Itoophiyaa dirree waraanatti wal agarru jedhee guyyaa lamaan dura labsee achi buuteen isa hagamma hin beekamne garuu wanni iftoome tokko yoo jiraate Abiy Ahmed muummicha ministeera Itoophiyaa tahee tajaajila kennaa ture har'irraa kaasee akka ittiin jirre mootummaan Itoophiyaa dubbatee jira. Maddi oduu Reuters akka mootummaa Itoophiyaa waabeeffatee gabaasun Abiy Ahmed dirree waraanatti waan bobba'ee fi aangoon ministeera muummee Itoophiyaa ittaana muummicha ministeera Dammaqee Mokkonniniitiin hoogganamuu deemaa jedhamee dubbatamaa jira. Aangoo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmed keessattuu muummichi ministeerii warra sirna durii leellisu warra soddaa kan naannoo sadiitii fi kenne kana heerattuu akkamitti ilaalamaa kun jechuun maalidha? Abiy Ahmed jaalatee aangoo dabarsee moo sabaattenyaa nuguseen ka aangoo fi jedhee Jawaar Mohammad hidhee Lamma Magarsaa nama gadi godhee mootiin torbaffaan aangoo haatisaa ijoollummaan raagdee fi nugusummaa akkamiin dabarsee kennee iccitiin jira maali? Opidio waan kana akkamitti dhageette maalirraa quba qabdii kan jedhu odeeffannoo keessa beekon nu biraan gayanii maddeen amanamoo irraa argannellee qabna sunillee isin biraan gayuu deemna. Gara biraatiin ammoo waraanii kunin wayita hammachaa jirutti dhiibbanii hawaasa dippiloomaasiis akkasumattuu cimaa jira. Abiy Ahmed guyyaa lammaffaa fi dirree waraana gubbaattuu argamee injifannoon gurguddaan mul'achaa jira jedhee mootummaan Itoophiyaa dubbachaa jirullee riphee loltoonni yookaan ammoo waraanii humnoota ittisa Tigraayitii fi waraanii bilisummaa Oromoo gara Finfinneetti duulaa godhaa jiranii durumattuu siiksaa har'a waraanii magaalaa Dabra Birhaanii kiiloomeetirii 130 Finfinnee irra bifa jajjaba taheenii gaggeeffamaa akka jiru maddeen kennu biraan ga'anii jiranii haalli oolmayaa dirree waraanaa maal fakkaata kan jedhu odeeffannoo isin biraan ga'uu deemna. Mootummaan Abiy Ahmed kadira dippiloomaasii irratti kufee dippiloomaatonni nu keessaa baqachaa jiranii biyyisaa dippiloomaatota Afrikaa biyya Ayerlaand kibbaa yookaan Ayerlaand magaalii guddittiinis Dublin Finfinnee irraa ari'uu ministeerii haajaa alaa Itoophiyaatii fi ministeerii haajaa alaa biyya Ayerlaand dubbatanii kunillee odeeffannoo isin biraan ga'uu deemnu. Gara biraatiin ammoo dubbiin waraana Itoophiyaa araaraan dhumachuu dandeetti jechuudhaan ergamaan mootummaa Ameerikaa ka addaa ka gaafa Afrikaa Jeffrey Feltman himala sirraa deebi'anii dubbatanii jiranii waan Feltman jedhe sullee isin biraan ga'uu deemna. Oduu biraatiin ammoo araarsanii gamtaa Afrikaa pirezidaantii Nigeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo pirezidaantii biyya Raashiyaa Vladimir Putin wajjin waan araaraa wal dubbachuu fi wal arganii jiranii jedhamee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya kaardhaa kan keessatti oduulee dirree waraana bilisummaa Oromootii fi waraana Itoophiyaa kaabaa gaggeeffamaa jiruu fi akkasumas mana hidhaa Qiliinxootti fi Qallitti haa jedhuti. Maaltu deemaa Oromoon biyya maal godhuu qabaa kan jedhurraa odeeffannoo isin biraan ga'uu deemna. Isin warreen daawwachuu fi dhuftan hedduu isin galateeffannaa qoqoodaa faffacaasaa waliin nugaa jenna. Kajalqaba oduun guddoon goonee filannee Abiy Ahmed guyyaa lamaan durattuu dirree waraanattuu wal agarraa biyya kiyyaa fi duulu deemaa Itoophiyaa ta'ee jiraadha. Lammii Itoophiyaa ta'ee jiraadha. Yoo ammoo biyyee Itoophiyaa tayaa jedhee waadaa seenessan muummichi ministeeraa guutuu fi jedhame miidiyaan Itoophiyaa akka malee dubbii kana farsaa ture. Haa ta'uuti malee Abiy Ahmed dirree kamittuu duulee hagammaa wanni jedhame wanni beekamu hin jirru. Abiy Ahmed dirree waraanaa kamittuu duulee eessa jira? Waan jedhamu hagammaan tanaa odeeffannoon beekame hin jiru. አስታውቀዋለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እንዳሉት በኢትዮጵያ ይሰሩ የነበሩ 4 የአየርላንድ ዲፕሎማቶች በሳምንት ውስጥ አገር ለቀው እንዲወጡ መወሰኑን ገልጸዋል። ስለ ሰራዊቱ ጀግንነት ብዙ መድረኮች ላይ አውርተው የማይጠግቡለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁን ደግሞ ሰራዊቱን በቅርቡ ለመምራት ወደ ግንባር አቅንተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ መድረኮች ላይ ስለ ሰራዊቱ የተናገሩትን ጀግንነት በተመለከተ
ሪፖርተራችን የማለም ቀንቶታል። ከራስ በፊት ለሀገርና ለሕዝብ የሚል መርህን የታጠቀው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስለ ጀግንነቱና ስለሚፈጽማቸው አስደናቂ ጀብዶዎች ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተለያዩ መድረኮች ላይ አንደበትን በሚሞሉ ወኔን በሚያሞቁ ቃላቶች ሳይገልጹት አያሉ። ከፓርላማ ማብራሪያቸው እስከ ጦር ሜዳ ግንባሮች ድረስ በተገኙባቸው መድረኮች ሁሉ ስለ ወታደሩ ጀግንነት አውርተውለት የማይጠግቡት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ወታደሮች ያላቸው ልብ ማንም የለውም ሲሉ ገልጸውታል። የኢትዮጵያ ወታደር ያለው ልብ ማንም የለውም። ይሄ ስላየሁት በደንብ እናገራለሁ። በቀን 25 30 35 40 ኪሎ ሜትር በእግሩ እየተጓዘ በዱር በገደሉ በብርድ ባህሩ በቀን በሌሊቱ እናት ሀገሩ ኢትዮጵያን በጠንካራ መሰረት ላይ ለማስቀጠል ሲል ወታደሩ መተኪያ የሌለው የህይወት ዋጋ ሲከፍልላት አይሰስትም። በጀግንነቱ ድልን ለማስመዝገብ ደግሞ የመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥና የአየር ንብረት መለዋወጥ ፈተናዎች አይበግሩትም። በዚህ ተራራ ላይ ወጣችሁ ወርዳችሁ ተጓዙ ቢባል ምን ያክል አታካች መልክዓ ምድር እንደሆነ ዝናቡ፣ ጭቃው፣ ተራራው፣ ጉሙ ይሄ ማሸነፍ የቻለ ኃይልና ጦር ደህንነትንም አሸንፎ ኢትዮጵያን በብልጽግና ማማ ላይ ማስቀመጥ እንደሚችል ቅንጣት ታክል ጥርጥር የለኝም። ጀግና ነው። ተራራ ይወጣል ይወርዳል፣ በዝናብ በፀሐይ ይጓዛል፣ ለሀገሩ ክብር ይሞታል። ለሀገሩ ክብር የሚሞት አስደማሚ ሴትና ወንድ ያሉት ሀገር ነው። ከማንም ጋር በሰላም ብንኖርም የኛ ዘመናዊ ትጥቅ ግን ልባችን ነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን አኩርቶ ጠላትን ደግሞ ማሳፈርን የሚያውቅበት የመከላከያ ሰራዊት የዛሬ 1 ዓመት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በወሰደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ያስገኛቸው ድሎች ከደማቅ ታሪኮቹ ተርታ የሚጠቀስ ስለመሆኑም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረውለታል። የማንም ሀገር ወታደር ቢሆን ከዚህ በልጥ ብቃት ማሳየት አይችልም። በጣም ዲሲፕሊን ጀግና ወታደር ነው። እናም ስለ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጀግንነትና ጀብዱ አብዝተው የሚያወሩለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወታደርነትን ሩቅ ሆነው በወሬ ሳይሆን በተግባር የወታደርነት ህይወትን አሳልፈው ያውቁታል። ሀገር የገጠማትን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ አሁን ላይ ሰራዊቱን በመንበር ላይ ሆነው ሳይሆን እዚያው በጦር ሜዳ ግንባር ላይ ተገኝተው ለመምራት ወስነው ገብተዋል። ይህ ሲሆን ታዲያ ኢትዮጵያውያን መሪያቸው ግንባር እንገናኝ ብሎ ጥሪ አቅርቦላቸው ግንባር ሲዘምት መሪ ዘምቶ እኔስ የሚሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ምላሽ እየሰጡበት ነው። ህዝቡ የህልውና ዘመቻውን ከመሪዎቹ ጎን daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo kunini Abiy Ahmed dirree waraanatti duulaa jedhee eegee dubbateen dubattu haala duulatiin wal qabatee jechoota Abiy Ahmed raayyaa ittisa biyyaa waraana Itoophiyaa inni ittiin faarse miidiyaan biyyaa akkasitti dubbachaa jira. haa ta'uutii malee Abiy Ahmed kan gootummaa waraana biyyaa yeroo adda addattuu faarse waraanni kunini aarsaa biyyaa kaffaluu dinqisiifatu hagammaan tana dirree waraana tokkollee keessattuu hin argamne footoon hagammaan tana gadhiifame ka Abiy Ahmed jedhame waan waraana agarsiifame tokkolleen footoo yeroo kana akka hin taane footoo dullacha ta'uun beekame jira. Abiy Ahmed gara waraanatu duuluu fi murteessuun kun hawaasii addunyaa akkamiin fudhatee jettanii gaafachuun maltanii oduun Abiy Ahmed gara dirree waraanatu deeme jedhamu kun warra gariitiin balaaleffatamee jira. Wanti jeneraalonni meeqa dadhabanii koloneeliin waraana ka hojiin isaa reediyoo Abiy Ahmed hojiin isaa bara waraanallee reediyoo akkasii malee takka ajajee yookaan hoggansi kennee duulee duulchisee lolee lolchisee hin beeku. namni reediyoo gos kana qofa beeku tanan communication tanan finfinnee irraa yookaan bishooftuu irraa bakka fedhe kamiyyuu irraa hojjechuu danda'a.
wanni inni dirree waraanattuu duuluu fi hinjiru jedhamee akkasittuu qeeqamee jira. Warri isa qeeqee keessa warri waraanaa Itoophiyaa keessatti durii muuxannoo gurguddaa qabanii murtiin Abiy Ahmed murteesse kun inni murtii dogongoraati dirree waraanaa irratti wanni jijjiirulleen hinjiru jedhamee dubbatamaa jira. Gara biraatiin ammoo waan warri jeneraalota dadhabee Abiy Ahmed ni milkeessaa jedhanii yaaduu qofa odoo hin taane Abiy Ahmed nami heeran seeran filamee jedhu amaanaa biyyittii tokkini itti kennite amaanaa heeraa san dhiisee deemuun isalleen dogongora jedhamee jira. Gara heeraa irra deemnee dubbachuu deemna. Oduu kanumaan walitti qabatee qeeqii dhiyaachaa jiru keessaa tokkini Abiy Ahmed dirree waraanattu yeroo ammaan tana duulee jira yookaan ammoo duuluu deemaa jechuun isaa waan inni uumee jiru keessaa tokkin